Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Yooyaa ammallee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Naayiroobii keenya irra dhufu am jalqabu. Qophii irraa keessatti hiriirri mormii karraan deemaa ture maalirra iyyaafan gabaasii Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa maalirraa dubbata. Mootummaan akka mootummaatti alatti uummatarra sarbiinsa mirgaa garaagaraa geessaa jira. Akkasumas caasaa paartii isaanii. Waldhibdeen daangaa Suudaanii fi Itoophiyaa maalirra jira sagantaa keessatti sanbeessimna. Oduu biraalee qabadee dhiyaadhaa. An asli galgalooti nuu dhiyaadhaa. Har'aa magaalaa Ambootti baratoonni manbarnoota qophaa'ina Amboo hiriira ba'anii turan. Baratoonni manbaramsaa qormaata addaan kutuun daandii ba'anii dhaadannoo dhageessisaa turan. Barataan maqaan isaa dhahamuu hin barbaannee fi mormii kan irratti ka'e hirmaate tokko BBC'tti. Manbarumsaa qophaa'ina magaalaa Amboo kan sadarkaa lammaffaadha. Piriippii jechuudha. Jalqaba ijoolleen kilaasii keessatti turanii barattoota ture qormaata ture. Garuu sababa hiriira ba'umsaatiin kan jirudha. Hiriira ba'umsa jedhamee qophiin xumurameera. Kanaaf booda hiriira ba'ame. Hiriira sana irratti mormii ture. Mormichi immoo kan ilaallatu hidhamtoonni siyaasaa akkuma beekaman akka Baqqalaa fa'aa, Jawaar fa'aa, Hamzaa Booranaa fa'aa, Abdii Raggaasaa fa'aa hidhamanii jiran akka hiikkatti lakkifamanii fi Haacaaluu Hundeessaa sababa inni du'eef akka beekamuu fi eenyu akka ajjeesudha. Inni guddaan immoo tokkummaa abaa'uun kan keenyadha. Kaafa'uunis kan keenya kan ture shaninnis numa kan jiru ture hiriiricha irra caalaansaa jechuudha. Kan hammatu waa'ee hiriiricha. Daandii guddichatti baanee iddoo aadachaa jiru dhaadannoo irra itoo jirru akka deemnuun humnoonni mootummaadhaan hoogganaman kan akka raayyaa ittisa biyyaa kan liyyuu oromiyaa kan jedhamu tokkoo fi humna korokkeessaa jedhaman walitti dhufuudhaan ijoollee irratti reebichamaa fi hidhaa gaggeessuudhaan ijoollota baay'ee akkasumas akka hidhanidha kan beekamaa jiru. Ijoollee baay'eedhaan yeroo reebichis hamaan baay'ee gaggeeffamee jira. Suudaan lafdaangaa Itoophiyaa waliin qabdu kadheen kan fudhatte torbaan dabre keessaa deebistee akka hin kennine beeksiftee turte. Itoophiyaan gamisiitiin Suudaan bakturiitti deebite malee mariif akka hin teenne ibsiti. Waldhibdee naannoo daangaatti ka'e kana ka'umsi siimaan. Waliigalteen dhufuuf maaltu hojjetamaa jira jennee miseensa Komishinii Daangaa Itoophiyaaf Suudaan Abuu Hib Mulunnaa gaafan. ልክኛ መካናይዝድ ጦር እዛ ድንበሩን ፓትሮል የሚያደርገው ወደ ሰሜን ወደ ትግራይ ወደ ዳንሻ ወራን ኬኛ መካናይዝድ ከን ዳንጋ ኤጉ ገረ ዳንሻ ሁመራ ፊ ካንቲ ዮጋሶቸው ሱዳኑን ካምፒ ገዲፈሜ ቀበተን ኩንስ ሪሚቲ ወለት ዱፌኛ ኦሉማ ጋሪ ረቲ ሁንዳዬ ቀበኔ ሶ ጅሩ ማሊፍ ከነ ጎተኒዳ ኤርጋ ኢሳን ካምፒ ሌድዋ ሰኒን ኤርጋ ቀበተኒ ቦደ ወሊገልቴ ዳንጋን ባከ ዱሪት ሃትሩ ካንጀሩ ዋንጨብሰኒፍ kun seera idil addunyaatis sirrii miti jennee obboloota keenya Suudaaniif ibsineerra. Gama aangawoota olaanoonis gareen ministeera muummee ittaanaa fi ministeerri haajaa alaatiin durfamu Sudaan kaartuum dhaqee dhimma kana gaafateera. Dhimma uumame irratti garuu garee waloo waan lafarratti mudate qulqulleessu haa erginu kan jedhu ture waliigalteen. Waldhibdee daangaa irraa uumame kana mariin callaa kan feenaa jedha Abuu Hib. ወደ 7 የሚሆኑ ሚሊተሪ ካምፖችን ነው ይከበር የተባለው አካባቢ ውስጥ የገቡት ማለት ነው። ካምፒወን ወራና ቶርበታን keessatti kan seenan lammiileen Itoophiyaa naannichatti qonna kan eegalan har'a miti bara dheeraadhaaf laficha qotaa turan 1972tti waliigalteen mallattaa'uu durattis lammiileen qonnarra turan. Kanaaf haala amma duraan lafarra ture haa tursinuuti koree fi komishiniin dhimma daangaa itti kenname hojii isaanii haa xumuran. Waan argatanis nu haa beeksisan achi sadarkaa mootummaatti ni murteessina jenne ammas ta'u wanti Itoophiyaan jettu kana kun immoo seera idil addunyaa waldhabdee daangaa hiikuu irratti wanta barbaachisaadha. Waliigalteen 1972 mootummoota gamtoomaniin kan galmaa'edha. Inumaatu isinidha kan kaka'umsa isaa fudhatee akka galmaa'u kan taasise. Isuma sana hojiitti haa hiiknu waraanni hin barbaachisu eenyuuf iyyuu kan fayyadu miti jennee dhimma kana hubachiifneerra.
ammas kanuma itti fufna. Gama Itoophiyaatiin fedhiin waraanaa hin jiru. Lammiileen Sudaanii fi Itoophiyaa lafa kanarraa bara dheeraaf waliin jiraatan ammallee daldala aadaa fi kaaniin wal argu. Gara misooma daangaatti haa gallu. Daandii haa diriirsinu. Karoora daandii baaburaa haga Gadaareef ga'u qabna. Dhimmoota kanneen irratti haa xiyyeeffannu jennee himne. Itoophiyaan yaada qaama sadaffaa jedhamu hin fudhattu. Isaan illee biyyi sadaffaa gidduu akka galu jedhanii hin kaasne. Gaafii wal dhibdeen biyyoota lamaanii mariin yoo furamuu dadhabu maaltu ta'a jedhu obbo Wuhiib akkanaan deebis. ራቸውን የሚጎትቱ ቢሆንም እንኳን እኛ ፑሽ እናደርጋለን። መቼ እንገናኝ? dhimma kanarratti kan harkifatan taanaanis dhiibbaa ni taasisna. Yoom wal argina? Akkam goona? Kan jedhu irratti imbaasii keenya kaartuum jiruun ergaa dabarsina. Deemee dhimmi kun haalicha kan hiikuu fi gara nagaatti kan fidu waan akkasiiti. Garuu ammoo waadaa gallee eegaa jirra. Waliigalteewwan mallatteessine kanneen akka 1973tti tahan faa haalli lafarra jiru achuma tura jechuun ifatti lafa kaa'a. Hanga rakkoon daangaa hiikamutti haalli lafarra jiru achuma tura jedha. Kunis kan ta'u mootummootni lamaan ennaa waliigalanidha jedha. Kanaafuu nuti garana dhufanii ni mari'anna jenneetu yaadna. Akka dhufanis hojii hojjenna. Dhaggeeffattootni oduu gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaan pireezidantiin Ameerikaa Joo Baayiden walitti dhufiinsa biyyasaatiif gamtaa Afrikaa cimsuu dubbata. Bulchaan isaan duraa Doonaald Tiraamp waggaa 2018 biyyoota Afrikaatiin shitool jedhee koomii kaase. Eegee annamsanyii addaan baasee jibbuu mitii jedhee mormate. Manni murtii olaanaa Indiyaa koomeediyaan guyyaa 35 qoosa inni jedhanii hidhame waabiniiksis. Munawwar Fariquuyi jalqaba majii kan inni qophii bashannanaa xumure poolisiin qabe. Maan jennaan amantii hinduutiin qoosuuf karoorfatee jedhan. Meeshonariin kiristaanaa tokko dubartoota xixiqqoo keenya keessatti gudeeduuf yookiin buufachuuf hidhaan waggaa 15 itti murtaa'e. Gireegorii Doo maan ijoollee abbootii hin qabne keenyatti banatee dubartoota gan 11 gudeedaa ture jedhan. Eegii ijoolleen himattee haadha isaa waliin US baqatan. Duraanuu keessummootii B17 Afrikaa keessaa UK seenuu hin dandeettu jedhan. Lakkoofsi sun daramee biyyootii 33 Afrikaa keessaa ajaji haaraan itti baay'e. Seerri haaraan kun eegidootii kooronaavaayirasii UK keessaa addunyaa caale. Ministeerri muummee Itoophiyaa ganam kanaa ministeerri dhimma alaa US Anthony Blinken waliin mari'achuu ibsan. Blinken Twitter isaanii irratti haalli naannoo Tigraay keessa jiru akka isaa yaaddessi ibsee dabalataan deeggarsi namoomaa dhiyaachuu akka qabu dhaame. Ministeerri muummee Abiy Ahmad Ameerikaan jijjiirama Itoophiyaa deeggaruu isiitiif galata galchee garuu waan Tigraay irraa oma hin jenne. Ameerikaan deeggarsa opereeshinii Yaaman keessatti waggoota 6 darbanii riphee loltummaa Huutii irratti taasisaa turte dhaabuuf. Sababa waraan kanaatiin namkum 100 jeefamee jedhan. Taalleen lol kanaan lammiileen Yaman miliyoona lakkaa'aman beeltii saaxilte. Komishinii mirga namoota Itoophiyaa haala abjaawarfaan keessa jiran qorachuuf manhidhaa Qaaliitiif Qilinxoo erga qorattoota bobbaasaniin booda arga baas. Jawarfaan ka guyyaa 9ffaaf lagannaa nyaataa jiran kalima murtii dhiyaatan. Gabaasii haaraan kun maal irra dubbataa jedhee komishinii mirga namoota Itoophiyaa irraa Aabbi Imaad Abdulfattaa gaafadhe. Gabaasni har'a baafnee akka waliigalaatti wantoota sadiif keessatti qabata. Ijoon isaa garuu dhimma lagannaa nyaataa Jawaarii fi namoota galmeessaa irratti himataman namoota 4. Akkuma gabaasa keenya irratti lafa kennee jirrutti daawwannee haaluma saniin haala isaan keessa jiran ilaalleetu haala qabiinsa isaanii walumaa galatti qaamonni dhimmi isaan laallatu lagannaa nyaataa isaan taasisan kanaaf xiyyeeffannoo akka kennan dhimmichi xiyyeeffannoo akka argatu gochuudhaafi akka waliigalaatti isaan gaafii 3dha kan kaasan sababa lagannaa nyaataa isaaniitiif. Tokkoffaa mootummaan akka mootummaatti alatti uummatarra sarbiinsa mirgaa garaagaraa geessaa jira. Akkasumas caasaa paartii isaanii diiguudhaan hidhuudhaan namoota dhiittaa mirgaa garaagaraa geessaa jira komii jedhu qabu. Lammaffaa immoo sababa isaan gaafachuudhaaf gara mana sirreessaa namoonni dhufan akkasuma immoo dhaddacha isaanii hordofuudhaaf namoonni dhufanii yeroo garaagaraatti poolisiidhaan akka hidhaman akka tumaman jiran komii akkasii qabu. Sadarkaa 3ffaa irratti ammootu dhimma koloneel Gammachuutiin wal qabate
nama kana miidhaan irra ga'uu danda'a, balaan tokko irra ga'uu danda'a sodaa jedhu qabu hidhamtoonni kuni. Koloneel Gammachuun duraan miidhamee jedhanii himanii amma maal himata? Namni tokko isa wajjin hidhamee akka ture namni sun ammootu adabbiidhaan iddoo biraa irraa naanneffamee iddoo sanitti kan geeffame akka ta'edha kan hubanne. Koloneel Gammachuun ammootu akka komiitti kan kaase kanaan duras manneen hidhaa 8 garaagaraa keessatti naanneffamee xiinsammuu kan koorras miidhaan akka ga'u wantoonni garaagaraa miidhaan qaamaa irra gahe jiraatu baatus xiinsammuu kan koorratti miidhaan akkanarra ga'u taasifamee jira. Nama amma waliin hidhame kanas maal akka ta'e eenyummaa isaa hin beeku. Iddoon kunis iddoo namoonni adabbiidhaaf itti hidhaman malee iddoo hidhamtoonni dileen itti hidhamanii miti. Haala sodaachisaa ta'e keessa haala lubbuu kan koorra miidhaan dhagahuu danda'u keessan ture komii jedhu qabaa. Haa ta'uutii sodaan sun jiraatus Koloneel Gammachuu nuti qaamaanis arginee dubbisnee jirra. Hamma yeroo nuti argineetti miidhaan qaamaa irra gahee akka hin jirredha nuti kan mirkaneessine jechaadha. Walumaa galaatti haalli hidhamtoota maal fakkaata Qaallitii keessatti? Egaa nuti daawwannaan keenya tibba kanaa kuni hidhamtoota 3 kanarratti kan xiyyeeffatedha. Dilaawun yaamii viidiyoon tokko isa ilaallatu sooshaal miidiyaa fi miidiyaa garaagaraa irratti naanna'aatu ture. Sababa viidiyoo saniitiin wal qabatee qaamoleen garaagaraa nama kana lubbuu isaa irra balaan qaqqabuu danda'a sodaa jedhurraa kan ka'e komishinii keenyatti ijata dhiyeessanii jiran nutis ijatuma san bu'uura godhachuudhaani hidhamaan kun iddoo inni jirutti dhaqnee dubbisnee jirra. Yeroo dubbisne kanarrattis akka hubatuu dandeenyetti amma guyyaa nuti dubbisneetti nama kanarra miidhaan qaamaa irra gahe yookiin reebichi irratti raawwatame akka hin jirredha kan mirkaneessine. Haa ta'u malee erga viidiyoon sun gadi lakkifamee booda dallaa xinnoo mana inni keessa jiru sanitti dallaame saniin keessa akka hin baane dhorkamee jira. Gabaas kan ka'e ta'an maan akka koomishiniitti gaaffii isaanii fudhatanii ees geessitan akkamiin gargaaram jari kun? Nuti egaa asli wanti guddaan nuti godhuu dandeenyu dhimmi namoota kanaa namoonni dhagahuu qaban akka dhagahanidha nuti kan goonnu. Sadarkaa lammaffaa ammoottu wantoota sadarkaa manneen sirreessaatti sirraa'uu danda'ani battaluma sanitti bulchitoota manneen sirreessaa wajjin dubbatuudhaani akka sirreessan gochuudha gaheen keenya jechaadha. Garuu sanaan alatti dhimmoota qaamolee alaa qaamolee biroo ilaallatan beeksisuun alatti akkas godhaa jechuun hin dandeenyu aangoo kennaa isa alaa jechaadha. Galatoom. Hayyee galatoom asli. Piriimiyer Liigii Ingilizii kadhum torbaan kana taphatamu xiinxalaan kubbaa miilaa BBC Mark Lawron tilmaam kenne Elias Mulugeeta nutti hima. Taphattoota 9 hafee dhiyeenya kana kan mo'ame Arsenaal guyyaa sanbataa gara Villa Park imaluun Aston Villa waliin morkata. Xiinxalaan kubbaa miilaa BBC Lawron Aston Villaan 2-1 Arsenaal mo'ata jedheera. Tapha biraatiin ammoo Burnley Brightoniin yoo keessummeessu Newcastle ammoo tapha amma duraan Man Unitedin 9-0 kan mo'aman Southampton waliin morkatu. Guyyuma kana Fulhamii fi West Ham wayita falmatan milkiin kan isaa waliin jirtu Manchester United ammoo dirree isaanii gubbaa Everton keessummeessu. Akka Lawron jedhutti mo'annaa 9-0 sanaan booda United ofitti amanamummaan isaanii sadarkaa guddaarra kan jiru ta'us taphni kun itti cima jedheera. Ta'us garuu 2-1 mo'atu jedhe Lawron. Guyyaa dilbataa ammoo Tottenham fi West Brom akkasumas Wolves Leicester waliin kan morkatan ta'a. Taphni guddaan torbee kanaa namuusi oominaan eeggatu Liverpool fi Man City walitti fida. Manchester Cityin yeroo dhumaatiif dirree Anfielditti kan mo'ate 2003 ture. Taphni guyyaa dilbataa kun reekoordii kana cabsuuf Cityf carraa gaarii ta'us Liverpool qabxicha isaan caalaa waan barbaadan fakkaatu. Sababa kanaaf jecha walqixa ba'u jedha Lawron. Qabxiin isaas 1-1 xumurama jedha. Isinoo maal jettu? Dhageeffatooteen sagantaan keenya galgal kanaa ganumaa torbaan guutuu nu eegattanii nu dhageeffachuu keessaniif ulfaadha. Mammaansi irraa haasa garqab nam jala qabanii jedhe hiikan isaa isan biraatti maanii nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Elias Mulugeeta gam teknikaatiin Davis Masaaru keessaniif dhiyeessaan asli galgalooti yoo waaqi jedhe torbaan dhuuf saatii akkana walitti deebina jimaatii kaquufaaf gammachuu isaniif haa ta'u nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaadhaan bulaa.